Guyyaan hundeeffama waggaa lammaffaa OMN biyya Jarmanii magaalaa Firaankfartitti guraandhala 13 bara 2016 bakka uummanni 2000 ol ta'an irraa qooda fudhatanitti haala ho'aan kabajamee ooleera. Sirna kabaja ayyaana kanaas akka aadaa Oromootti eebba manguddootaan kan eegalame yommuu ta'u, itti aansuudhaan miseensi koree hojii raawwachiiftuu fi itti gaafatamaan koree deeggarsa uummataa OMN Dr. Sufiyaan Muhammad hirmaattotaan baga nagaan dhuftan erga jedhanii booda. Duraan dursee akkanatti heddummaatanii ilmaan Oromoodhaa biyya Jarman jirtan, biyya Niidarlaandi jirtan, Itaalii jirtan, Deenmaark, Switzerland, naannoo hunda Awurooppaa keessa jirtan baga gammaddan, baga waliin gammannee arraan tana waggaa lammaffaa yaadannoo OMN nugee galatoomaa baga nuu jiraattan isinitti boonnaa isinis ni abdannaan isiniin jaa. Obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal dursaan koree qindeessituu ayyaanichaa gama isaaniitiin dhaamsa dabarsaniin OMN deeggaruun qabsoo Oromoo utubuu waan ta'eef hawaasni Oromoo biyya Jarmanii fi naannawaa ishii jiraatan heddumminaan yaa'anii qooda irraa fudhachuu isaaniitiif galatoonfataniiru. Keessummaan kabajaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN obbo Jawaar Mohammad sirna kabaja hundeeffama waggaa lammaffaa OMN kanarratti argamuun dhaamsa dabarsaniin gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo hanga mirkanaa'utti qabsoo uummanni keenya wareegama qaqqaalii itti kaffalaa jiru kana OMN daran cimsee kan utubu ta'uu eeruun. Uummanni keenya yeroon har'a irratti walitti geenye kun wanni uummanni keenya bakka hundaa kanatti walitti dhuftaniif qabsoon Oromoo kan yeroo dheeraadhaaf godhamaa turte jabaattee uummanni keenya baatilee 3 dabre kanatti qabsoo waggaa 50 godhu san sadarkaa itti goolabuu irra ga'e irratti waan jiruuf yeroon irratti walitti dhufne kun yeroo akkaan murteessaati. Gara tokkoon diinni uummata Oromoo irratti waraana labsee uummata Oromoo baadiyyaa magaalaa keessatti karaa fi bosona keessatti yeroo ajjeesaa hidhaa fitaa jiru kana keessa jirra jechuudha. Gara kaaniin immoo uummanni Oromoo tokkummaadhaan qabsaa'ee mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuudhaaf sochii cimaa baatilee dabran kana keessa godheen Oromoon ji'a onkololeessaa keessa jirtuu fi Oromoon arra gundhaandala irra jirru gaalaallee adda adda jechuudha. Uummanni keenya injifannoo gurguddaa godheen diinni Chaayinaan, Raashiyaan, Ameerikaan biyyi hundi hidhachiiftee nurra ol tuulte sun hidhannoon isaa bishaan akka ta'e diinni tokkummaan isaa cimaa jaamee yaadamu san ka arrabni isaa wal dha'u diinni qawweedhaan nama oggolchiisa jaan sun ifiifuu bu'aa akka hin qabnee fi uummanni keenya garuu uummata tokkummaa qabu, uummata cimina qabu, uummata jabaa ta'uu isaa mirkaneessee waan jiruuf har'a Oromoon hundi bakka jiru mataa isaa wal qabatee akka saba kamiitittuu nuti saba falmatee bilisummaa bahuu danda'u jee namuu mana fi keessatti yeroo bilisummaa isaa itti fuunfatu keessa waan jirruuf baga kanaan nu ga'een jedha. Oromoon maaliif kana godhuu danda'e? Maali injifannooleen gurguddoon argaman? Yeroo dheeraadhaaf diinni dhufaa dabran uummata keenya waan cunqurseef gadaantummaan akka uummatatti dhagahamu. Abdii kutannaan uummata keessa akka babal'atu godhamaa ture. Har'a garuu uummanni Oromoo sochiin inni godhe tokkummaan uummata Oromoo tokkummaa wallistoonni keenya sirban qofa yookiin leellisan faarsan qofa osoo hin taane tokkummaa hojiidhaan mul'atu. Tokkummaa dantaa sabummaa, dantaa abbaa biyyummaa, dantaa Oromummaa irratti waliin falmatu ta'uu isaa mirkaneeffate. San qofaa miti. Uummanni Oromoo abshaalummaa tarsiimoo gurguddoodhaan socho'uu akka danda'u mirkaneesse jechuudha. Kanaaf tokko kabajaa guddaadha horanne. Gama lammataatiin yeroo dheeraadhaaf uummanni keenya keessattuu lubtas garaan baarree haasayaa turanii biyya alaa kanatti faranjiin dhugaa teenya akka nuu beeytu, imimmaan nama keenya akka beeytu, haqa keenya saamame akka nuu beekan yeroo dheeraa irra kadhatamaa ture. Injifannoo ciccimtuu uummanni keenya godhe. Sirni sun sirna turuu danda'u akka hin taane waan mirkaneesseef uummanni Oromoo uummata itti abdatan, uummata itti hirkatan, uummata boru shariika namaa ta'uu danda'u, uummata jabaa ta'uu isaa waan mirkaneeffateef
yeroo ammaatti biitii faranjiidhaa Oromoo cinaa dhaabbachuudhaaf salfii hin galin hin jirtu jechuudha. Injifannoo dippiloomaasii biraa guddaan kan argate. Gara fuulduraatis haalli kun cimeetti fuula qaba uummanni keenya qabsoo isaa jabeessee itti fuula qaba. Hirmaattonni ayyaanichaas yaada nuuf kennaniin hojii hanga ammaatti OMN hojjetaa turetti akka boonan ibsaniiru. Hirmaattota kana keessaas Dr. Shuggut Galataa miseensi gumii sabaa ABO akkas jedhu. OMN egaa waggaa lammaffaa isaa kabajachuudhaaf jedha. Waggaa lamaan darban kana keessatti sagalee walaba ta'ee uummata Oromoo waliin qunnamsiisuu isaatti hedduu nama gammachiisa. Daran kana caalaas jabaatee dhiibbaa biyya keessa jiru, sochii biyya alaa jiru akka inni quba wal qabaachisu abdii guddaa irratti qabna. Hojiin darbanii barootii darban raawwatamanii garuu hojii hedduu boonsaaf kan nama gammachiisu ta'uu isaan irraa hubadha. OMN jiru baay'ee jabaa baay'ee nama boonsaa hojjeta akka jiru nagarraa guyyaa guutuu yeroo hundumaa duukaa buunas karaa dandeenyu immoo kana caalaas jabaatee uummata keenya quunnamtii inni barbaadu information inni barbaadu ittiin ga'uudhaaf hojjechuu keessaniif isiniinis baay'ee galateeffachaa sin duukaa dhaabanna yeroo hundumaa jabaadhaan siniin jedha. OMN jechuun ilma yeroo dhiyoo keessa Oromoodhaaf dhalate kana ilma Oromoo kan ta'e hundinuu bira dhaabbachuun gargaaruun waan guddaa godhan barbaachisaadha jedhee namana kun kallattii bilisummaa Oromoodhaaf kallattii guddaa jedhee namana karaa mataa koo gargaaruun namatti jira baga waggaa lammaffaasaa hundumti keenya waliin geenye. Kanaaf waan guddaadha innis yeroo waggaa lamii kana keessatti jechuudha hawaasni Oromoo addunyaarra jiru gara tokkummaa dhufuudhaan hawaasni keenya dammaqina guguddaa biyya keessaa fi qeerroon biyya keessaa fi biyyoota Awurooppaa jiru kun walitti dhufee dammaqiinsa guddaa godhee mootummaa sarraasuudhaan gahee guddaa katabatee Oromoo akkanatti tokko godhe alaaf Oromoo miidiyaa neetworkiidha. Oromoo miidiyaa neetworkii kana ammoo namni dhaabuu danda'u nuti keessattuu qeerroon biyya alaa jiru keessattuu warra Suudi Arabiyaa jiranillee baay'ee akka galatomaan ala biratti warri South Africaas jiran akkasumas Ameerikaa Minisootaa fi hawaasonni keenya akka Siyaatil jiranii fi Kanaadaa Awustiraaliyaa Awurooppaa jiran baay'ee akka isaan galatooman janaaf galata galchuu barbaada. Oromoo miidiyaa neetworkii keessattuu wayyaaneen yeroo ammaan kana laga hidhaa Abbayyaa dhaabata malee OMN qilleensa irratti hin deebi'u keessaan jedhan kanaaf itti himuu barbaada. Abbaay laga Abbaay shantu dhaabata malee Oromoo miidiyaa neetworkiin dhaabachuu hin danda'u gonkumaa qilleensa irratti lubbuu keenya caalaa eegala nu qeerroo maqaa qeerroo Oromoo biyya Jarmaniitiin lubbuu keenya caalaa qilleensa irratti eegala jedha. Itti aansuudhaan OMN gama dinagdeetiin cimsuudhaaf deeggarsi maallaqaa kan taasifame yommuu ta'u suuraan obbo Jawaar Mohaammed caalbaasiif dhiyaate gatii olaanaadhaan gurgurameera. Dhumarrattis haala yeroo ammaa Oromiyaan marii OMN qopheesse irratti xiinxaltoonni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Garasuu Tufaa fi obbo Ahmed Giishee dabareen kan ibsa kennan yommuu ta'u hirmaattonni ayyaanichaas gaaffilee garaagaraa dhiyeessuun mariin bal'aa taasifameera. Durataa'onni waldaalee hawaasa Oromoo magaalota Berliin, Frankfurt, Munshinii fi Dulsardorf argamuun deeggarsa maallaqaa fi dhaamsa qaban wal duraa duubaan dabarfataniiru. Jechuun OMN jechuun isini kan jiraachisus kan to'atus isini karaa koo dhaamsan qabu kanuma galatoomaan jedha. Karaa kanaa amma yeroo ammaa kanarratti waan akkanaa kun hafee tokkummaadhaan Oromoon ka'ee gatii jiruu fi barumsa sabiyyarraa saqa nutti kennamaa jiru argaa jirru kanarraa banannee Oromoon utuu gandaan amantiidhaa fi eenyummaadhaan utuu waliin qoodiin OMN waan barbaachisaa ta'e humni keenya waan danda'uun akka qarqaaru fedhii keenya abdii keenya. OMN ija keenya hundi keenya wal bukkee abachuu qabna namni keenya wal gargaaruu qaba. Humna walii ta'uu qabdu kana ta'uu baannaan achiin siqnu ija diinaa jaamsineeru ammayyuu gara fuulduraatti taasifnu jaa galatu. OMN kan jiraachisu numa. Amma kana ta'etti waggaatti gaaf tokko yoo ta'in amma danda'ametti ji'a ji'aan akkatti buusii buusnu warri boordii keessa jirtanis waggaatti gaaf tokko ta'in ji'a ji'aan iddootti qusannaa wayii goonu sana ammumaa calqabee yoo uumame siistamiin biyya kanaa namni hundumtuu akka fe'etti erguu hin danda'u ofiin ijaa kana otoo godhame waa gochuu dandeenyan jedha. Rabbi egaa tokkummaa keenya haa cimsu ummata keenya biyya jirus haa cimsu akkasumatti warra bilisummaa kanaatiif du'ellee waaqni jannata isaanii bilisummaa keenyaatiin
haa qabbaneessuun si jedha kanuma kan koos. Wallistoonni Oromoo Umar Suleymaan, Haayiluu Kitaabaa, Muktaar Usmaan, Tottobaa Taaddasaa, Joonii fi Siidaa akkasumas baandii Jahan Barii Boruurraa wallisa Abdii Fadisii fi Hamzaa Hasan argamuun hirmaattota sirboota warraaqsaan onnachiisaa bulaniiru. Walumaa gala sirni kabaja ayyaana kana irratti hooggantoonni jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo garaagaraa fi qabsaa'onni buleessi hooggantoonni amantii fi waldaalee Oromoo garaagaraa qooda irraa fudhataniiru. Keetti koona gaamii irra koona gayaa maali yoo jettanii dhiiga saba kiyyaa isa gadi jigu ijji koona argaa iyya saba kiyyaa gurri na dhagayaa hin qabuu nagayaa. Ani sirbuun dhufne iyya bayuu dhufe bakka jirtan hundaan iyya walii bayaa tumsa walii tayaa waan harkaa qabdanii hooma dandeettaniin diina keessan dhayaa. Gaafa biyyi kan koo argate nagayaa gaafa sabni kan koo argate nagayaa biyya koo irratti tapha kan koo wajjin sirbuu hin dandayaa. Amma yeroo kana tapha warraa isaatiif geerartannaa taya geerarti sirbaamihi rasasa gootaati afaan iddeeffadhee diina mataa dhayaa.